Bara mana Waaqayyoo keessa jiraannu wantoota baay'ee irraa of eeggannee jiraanna. Wantoonni nuun bara mana Waaqayyoo keessa jiraannu irraa of eeggannee jiraachuu qabnu waan tokkoof lama duwwaa miti. Wantoota baay'eedha. Macaafni qulqulluunis immoo waan baay'ee irraa akka nuun of eeggannee jiraannu nutti hima. Bara mana Waaqayyoo keessa jiraannu Waaqayyoo wajjin hariiroo fayya buleessa tokko qabaachuudhaaf wantoonni nuun irraa of eeggannee jiraachuu qabnu wantoota baay'eedha. Kana beekuunis immoo baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u iyyuuti malee har'a wanta addaa tokko wanti nuun wal wajjin ilaallu jira. Innis maalidha? Biyya lafaa kanarra dhukkuba gosa baay'eetu jira. Namoonni baay'een ni dhukkubsatu. Sababii kanaatiif dhukkuboonni kun gosa garaagaraati. Dhukkubni dafee nama ajjeesu jira. Dhukkubni qorichaan tursiifamu jira. Dhukkubni oolee bulee nama ajjeesee lubbuu namaa baasus jira. Dhukkubni gosa garaagaraati jira. Kanaafiyyuu wanti namni irraa dafee of eeggatu dhukkuba kana keessaati addatti akkuma jiru bara mana Waaqayyoo keessa jiraannu wanti nuun guddifnee irraa of eeggachuu qabnu. Balaan nuun guddifnee irraa of eeggachuu qabnus jiraachuu qaba. Isan sinitti himuudhaaf jedha. Bara mana Waaqayyoo keessa jiraannu wanti nuun irraa of eeggannee jiraachuu qabnu tokko nama baduuf ka'e irraati. Bara jiraannu keessatti namni baduuf ka'e baay'ee rakkisaadha. Mata dureewwan keenya yeroo darbee keessatti waa'ee nama baduuf ka'e hanga tokko laaluuf yaalleerra. Har'a garuu gadi fageenyaan waa'ee nama baduuf ka'e kana wal wajjii ilaalla. Jireenya keenya keessatti nama baduuf ka'e irraa of eeggachuun kan nu barbaachisuu fi namni baduuf ka'e wanta gaarii yaadu. Namni baduuf ka'e wanta gaariin hojjetu. Namni bara badu waan lama keessaa gara waan lamaatti akka badu kana dura dubbadheen ture. Inni tokko waldaa keessaa gara bakkeetti bada. Akkas jechuun namni akkasii kun waldaa dhiisee sokke jechuun akkasumatti adeemsa Waaqayyoo wajjin qabu dhiisee gara booddeetti deebi'e jechuudha. Lafa kaleessa keessaa waamamee dhufetti lafa kaleessatti hin deebu jedhee dhufetti deebi'ee sokke jechuudha. Inni kun akkuma ta'etu jiru namni waldaa keessa bada jechuun immoo namichi waldaa keessa jiraata malee adeemsa gaarii Waaqayyoo wajjin hin qabu jechaadha. Waaqayyoo wajjin hariiroo gaarii hin qabu jechaadha. Jaarsa waldaas ta'ee hojjechuu danda'a. Faarfataa ta'es tajaajiluu danda'a. Hojii garaagaraa waldaa keessattis hojjechuu danda'a. Waldaa keessatti hojii garaagaraa hojjechuun Waaqayyoo wajjin sirriitti jiraachuu wajjin wal hin argu. Hojii garaagaraa waldaa keessaa qabaachuun, haboo garaagaraa qabaachuun, koree garaagaraa keessa galanii hojjechuun, Waaqayyoo wajjin rileeshinii gaarii tokko qabaachuu bakka hin bu'u. Kanaafiyyuu waldaa keessa bada jechuun nama akkasii kana jechuun nama waldaan qabna jettee lakkooftu nama fuula Waaqayyoo duratti immoo nama badeechaadha. Nama Waaqayyoo hin bade jedhee barbaadu, nama Waaqayyoo akeeka isaa keessaa dhabe, nama Waaqayyoo karaa irratti akka inni deemuuf barbaade irraa dhabe, waldaan immoo karaa keenya irra jirattee nama laaltu jechaadha. Nama teessuma waldaa guutee jiru yaada Waaqayyoo keessaa immoo bade jechaadha. Namni akkasii kun baay'ee rakkisaadha. Egaa bara jiraannu keessatti nama baduuf ka'e irraa of eeggachuudhaaf wanti nu rakkisu nama akkasiiti. Nama bakkeetti bade irraa of eeggachuun nu rakkisu. Nama waldaa kiristaanaa keessaa gara bakkeetti sokke irraa of eeggachuun nu rakkisu. Maaliif jennaan fiizikaalii isaa guutuudhaan waldaa keessaa sokka waan ta'eef argamaadha kun beekamaadha. Nama waldaa keessa bade irraa of eeggachuun garuu baay'ee rakkisaadha. Sababiin isaa jira jennee ilaallaa nu bira jira jennee ilaallaa wajjin oollaa jira jennee ilaallaa wajjin tajaajillaa jira jennee ilaallaa waldaa keessa hin oolu hin jiraata garuu yaada Waaqayyoo keessaa badeera. Garuu Waaqayyoo irraa baay'ee fagaateera. Kanaafiyyuu bara mana Waaqayyoo keessa jiraannu bara Waaqayyoo nu waame kan nuun irraa of eeggannee jiraachuu qabnu ni guddaan nama baduuf ka'e irraati. Waan tokkon isinitti hima. Yeroo tokko abbaa manaa fi haadha manaatu wajjin jiraata jedhan. Jarri kun yeroo wajjin jiraatan keessatti abbaan manaa akka carraa ta'ee dhukkubsatee du'uudhaaf ka'e. Yeroo kanaa kaasee namichi kun du'uudhaaf waan ka'eef haadha manaa isaatiif waan tokko yaada. Egaa dhiyoo fuudhe waan ta'eef namichi kun utuun yeroo ni du'u kana haati manaa koos duuteennaan waluma duukaa awwaalamne jedhee yaada. Maaliif jennaan baduuf akka ka'e du'uuf akka ka'e waan beekuuf haadha manaa isaafis karaa du'aa awwaa jechuudha. Isheen garuu gaafa waa'ee isaa yaaddu utuun immoo du'uu dhiisee lubbuudhaan jiraatee dhukkubni kunis irra darbee wal wajjin jiraanne gaariidha jettee yaaddi. Isheen jireenyatti waan jirtuuf waa'ee jireenyaa yaaddi. Yeroo tokko namichi kun gaafa du'uudhaaf ka'u akkas godhe. Ergan du'e booddee isheef jireenyi gaarii darbee jiraatti jedhee waan yaadeefi namoota yeroo inni du'u ishee fuudhuu danda'an ollaa isaa lakkaa'an ganama shaniitti jara kana gara ofii isaatti isaan waamsise namatti ergee akka isaan dhufan isaan taasise ergasii booda akkas godhe. Ani du'uudhaaf jedhaan jiraa dhukkubi koo kunis immoo waan namaa miti nan du'a waan ta'eef jedhe. Egaa isheen immoo isinittiin kennee akkuma barbaaddan godhaa. Isheen dhukkuba HIV qabdi. Dhukkuba HIV ishee irraa natti darbe kanatu naanis na ajjeesaa jira waan ta'eef irraa of eeggataa immoo jiraadhaa jedhee kana booddee namichi hin du'e. Isheen garuu isa booddee nama kan biraatti heerumtee gaa'ila gaarii tokko godhattee jireenya gaarii jiraachuuf kan malte. Namichi kun akka namni isheetti siqee isheen fuune akka namni ishee duukaa hin jiraanne godhee waan du'eef
hin heerumiin hafte yookaas immoo mana hin godhatiin hafte. Namichi kun ishee balleessee du'e jechaadha. Egaa namni baduuf ka'e akkasumadha. Namni baduuf ka'e karaa namaa balleessa. Namni baduuf ka'e jireenya namaa balleessa. Namni ofiisaa badee siifis wanta gaarii yaadu. Namni ofiisaa wanta gaarii yaadne siif wanta gaarii waan hin yaadneefi ati nama baduuf ka'e irraa of eeggadhu. Namni immoo bara badu waan gurguddaa lama harkatti bada. Tokko nama harkatti badaa, lama of harkatti bada. Nama harkatti bada jechuun dhiibbaa karaa namaatiin isarra geessifameen namni waldaa keessatti miidhamaa ta'ee badaa jechuudha. Of harkatti bada jechuun immoo dhiibbaan karaa namaa tokkoyyuu irra hin jiru ofiima isaatiin yaada keessoo isaatiin of lolee ofiima isaatiin dhiibbaa uumeen waldaa keessaa bada. Bara mana Waaqayyoo keessa jiraannu nama baduuf ka'e irraa of eeggannee jiraachuu fi nama baduuf ka'e immoo akkamitti beekuu dandeenya isa jedhuuf immoo namni baduuf ka'e mallattoo fi amala agarsiisuu qaba. Namni baduuf ka'e isa jalqabaa waan fudhatee baduu barbaada. Namni gaafa baduu murteessu ergan badee ergan akkas godheeti akkas godheen bada akkas godheen deema kanan hojjedhee sokka kanan balleessee badadhee yaaduutti ka'a. Amaluma nama baduuf ka'eeti. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irraa yoo ilaaltan mucichi qabeenya abbaa isaarraa fudhatee badee qabeenya erga argatee baduu murteessa isinitti hin fakkaatiin. Mucichi baduudhaaf gaafa murteeffate erga baduuf ka'eeti erga sokkuuf ka'e erga mana abbaa isaa gadhiisee deemuuf ka'eeti abbaa isaatiin waan qabeenya kee irraa naga'u naa kenni. Maaliif ree fudhatee baduu waan barbaadeefidha. Waldaa kiristaanaa keessattis namni baduuf ka'e tokko erga baduuf murteessee erga nan bada jedhee akka badu erga jala sararee baree waldaa keessaa waan fudhatee baduu barbaada. Waldaa keessaa waan balleessee baduu barbaada. Kanaafiyyuu namni baduuf ka'e si fudhatee akka baduu hin dandeenyetti waldaa keessaa si fudhatee baduu akka hin dandeenyetti jireenya keessaa yoo xiqqaatee nama baduuf ka'e irraa of eeggattee qofaasaa baduu qaba si dhiisee baduu qaba. Nama baduuf ka'eef waan tokko gochuu dandeessa. Akka inni baduu hin dandeenye akka inni baduu hin qabnetti himta. Yoo si dhaga'uu dide immoo ofii kee mataa kee irraa of eeggachuu qabda. Kanaafiyyuu namni baduuf ka'e isa jalqabaa waan fudhatee baduu barbaada. Murteeffateera taanaan kanan godha'edha. Murteeffateera taanaan kanan balleessee bada'edha. Namni baduuf ka'e waan fudhatee baduu barbaada. Inni lammaffaan namni baduuf ka'e waan barbaadu malee waan isa barbaachisu hin fudhatu. Bara keessatti Waaqayyo namatti karaa agarsiisa, namnis karaa namatti agarsiisa. Namni waan nama barbaachisu namatti agarsiisa, namaaf kenna. Waaqayyos immoo waan nama barbaachisu akka namni fudhatu namaa kenna. Namni baduuf ka'e garuu kan hin godhu. Namni baduuf ka'e waan isa barbaachisu dhiisee waan ofii isaa barbaadu fudhata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 66 irratti yoo ilaaltan warri gooftaa Yesuusin dhiisanii gara booddeetti deebi'an baay'een isaanii utuu Yesuusarra foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaa jedhee isaanitti himaa jiru foon kee nyaachuuf dhiiga kee dhuguun nu barbaachisu kan barbaannu buddeena jedhanii buddeena qofaa waan barbaadaniif buddeena immoo waan dhabaniif biraa galan. Namoonni baay'een irras immoo waldaa kiristaanaa keessaa kan badan jireenya Waaqayyo itti isaan waame keessaa kan badan waan isaan barbaachisu fudhachuu didanii waan ofii isaanii barbaadan waan dhabaniif namni baduuf ka'e waan isa barbaachisu dhiisee waan ofii isaa barbaadu qofa barbaada. Namichi kun gaafa baduuf ka'e akkas godha. Inni sadeeffaan namni baduuf ka'e karaa isaaf kenname dhiisee karaa kan biraa filata. Faallaa gorfame deema. Faallaa Waaqayyo isatti agarsiisu deema. Faallaa namni isatti agarsiisu deema. Bara keessatti Waaqayyo karaarra deemanii milkaa'an namatti agarsiisa. Inni garuu karaa Waaqayyo irra deemtee milkoofta jedhu kanarra hin deemu. Bara keessatti namni Waaqayyo namaaf kennes karaa gaarii tokko namatti agarsiisa. Filannoo gaarii tokko nama filachiisa. Garuu namni baduuf ka'e filannoo akkasii kanan filatu. Yoonaas raajicha boqonnaa 1 lakkoofsa 1-10 yoo ilaalle Waaqayyo biyya Nanawwee dhaqiitii warra Nanawweetti dubbadhu karaa Nanawwee Waaqayyo gaafatti agarsiisu Yoonaasitti inni immoo isa dhiisee gara Tarshiishitti sokke. Yoonaas maal ta'uuf ka'eeti? Baduudhaaf ka'eeti. Namni baduuf ka'e Waaqayyoonis hin dhaga'u. Namni baduuf ka'e namas hin dhaga'u. Namni baduuf ka'e hafuura qulqulluuf hin abboomamu. Nama baduuf ka'e irraa of eeggachuun furmaata mana Waaqayyoo keessatti hafuuti. Namni baduuf ka'e sarfeffaa isa harka jiru gatii dhoowwata. Namni gaafa baduuf ka'u waan isa harka jiru gatii dhoowwata. Warqee isa harka jiru dhakaatti jijjiira. Waan isa harka jiru akka waan gatii hin qabnetti lakkaa'a. Namni gaafa baduuf ka'u akkas godha. Isa harka jiru fixuu barbaada. Baduuf ka'eeti. Sababiin isaa jiraachuu waan hin barbaanneef arruma duwwaa jiraachuu waan barbaaduuf bor itti fufee jiraachuu waan hin barbaanneef waan of harkaa qabu of harkaa fixa. Uumama 25 lakkoofsa 33 irratti isee gaaf tokko otoo hangafummaa qabu lafa Yaaqoob jirutti dhufee ol galee mee buddeen naa kenni. Yaaqoob immoo deebisee akka buddeen sii kennuu fi hangafummaa kee naa laachuu dandeessaa jedhe. Isa booddee buddeenaaf garaa isaa hidhatee jabaatee hangafummaa isaa of harkatti hambifachuu irraa hangafummaa isaa buddeenatti jijjiirrate. Yaaqoob maaliif akkasittiin jedhe hangafummaa isee fudhachuu barbaadeeti. Isee garuu baduuf gaafa ka'u hangafummaa isaa buddeenatti jijjiire. Namni baduuf ka'e hangafummaa isaa eebba isaa isa Waaqayyo isaa kenne waan isa madaalatti geddara. Tajaajilaan gaafa baduuf ka'u tajaajila isaa ayyaana isaa buddeen bira dabarfachuu dadhaba. Namni baduuf ka'e waan isa harka jiru gatii dhoowwata. Warqee isa harka jiru dhakaatti jijjiira. Waan isa harka jiru darbatee gata.
nama baduuf ka'e irraa of eeggachuun furmaata waaqayyoo wajjin hafanii jiraachuuti. Isa shanaffaa namni baduuf ka'e obboleessa isaa hinaafuu jalqaba. Bara keessatti kaanseriin jireenya namaa ajjeesu dhukkubii hafuuraan guddaan hinaaffaadha. Utuu namni namarratti hin beekin keessa namaaf seelii namaa nyaatee kan fixee gaafa namni kufe bichaa kan namni nama argu gaafa dhukkubii hinaaffaa nama qabatedha. Mana waaqayyoo keessatti namni kan kufu, mana waaqayyoo keessatti namni kan badu inni guddaan gaafa hinaaffaatiin qabamedha. Namni baduuf ka'ee obboleessa isaa hinaafuu jalqaba. Gaafa tajaajilaan obboleessa isaa guddatu, gaafa geggeessummaan obboleessa isaa guddatu, gaafa ayyaanaan obboleessa isaa guddatu, namni obboleessa isaa hinaafu nama baduuf ka'edha. Saa'ol gaafa Daawitiin hinaafuu jalqabuu kaasee yeroo sanaa jalqabee Daawit guddataa waan adeemeef, Saa'ol immoo isa hinaafaa waan deemeef yeroo Daawit guddatee nama guddaa ta'u, Saa'ol immoo billaa isa ofii isaatii qabutti of diree du'e. Namni baduuf ka'e obboleessa isaa hinaafa. Namni baduuf ka'e akka namni isa caalu hin barbaadu. Namni baduuf ka'e ollaasaa akka guddatu hin barbaadu. Namni baduuf ka'e waldaasa keessa namni isa caalu akka ka'u hin barbaadu. Nama baduuf ka'e irraa of eeggachuun furmaata. Isa ja'affaa namni baduuf ka'e dibataan dhiisee muuxannoon tajaajila jalqaba. Bara keessatti namni baduuf ka'e waaqayyo waan isaa kennetti dirree waaqayyo isaa kennetti qophaa'uu hin beeku. Dirree waaqayyo isaa kenne irratti waaqayyoon kadhachuu hin beeku, itti qophaa'uu hin beeku. Akkuma kaleessa hojjedhetti hojjedhaa'edha. Akkuma kaleessa faarfadhee waltajjii irraa bu'ettan faarfadhaa'edha. Akkuma kaleessa tajaajilee barettan tajaajilaa'edha. Inni kun immoo amala nama baduuf ka'e irraa mul'atudha. Baduuf kaate taanaan ati akkuma kaleessaatti muuxannoo kaleessaan akkuma dheengadde hojjedhee darbetti akkuma torban darbe hojjedhee darbettiin warra irraas geggeessa, warra irraas tajaajilaa'etta. Gaafa akkasachuu jalqabdati baduu jalqabdeetta. Namoonni baay'een kan isaan badan gaafa mana waaqayyoo keessatti muuxannoon tajaajila jalqabanidha. Gaafa mana waaqayyoo keessatti bartee kaleessaan tajaajila jalqabanidha. Yeroo tokko tokko jireenya keenya keessatti gaafa cubbuu hojjennee iddoo aarsaatti ol baanu waan waaqayyoon argina fe nutti fakkaata. Sababii kaleessa cubbuu guddaa tokko hojjennee har'a immoo waaqayyoon tajaajillee buuneef, har'a immoo amantoota tajaajillee buuneef, har'a immoo raajii dubbannee buuneef, har'a immoo hafuura maayifannee buuneef, har'a immoo faarfannaa nama dafqisiisu wayii tokko faarfannaa ho'aa tokko faarfannee waan gadi buunee fi cubbuu kaleessa hojjenne sana waan waaqayyoon argina fe waan waaqayyo jalaa dhokate nutti fakkaata. Garuu akkas miti. Waaqayyo beekaa nu ilaala. Erga kaleessa waaqayyo akkas goonaan ammas na dhiise innee waan kaleessaa shaakala kaleessaa muuxannoo kaleessaa bartee kaleessaa ittuma fufaa waaqayyoon tajaajilla taanaan kufaatiin keenya fagoo miti dhiyoodha. Ati kufaatii bira ooltaa, kufaatiin si bira oola jechuudha. Akkas goota taanaan namni baduuf ka'e muuxannoo kaleessaa bartee kaleessaan tajaajila jalqaba. Isa kana ijoollee Eelii irraa barachuu dandeenya. Ijoolleen Eelii waan baay'ee godhaa, cubbuu baay'ee hojjetaa, waan waaqayyotti hin tolle baay'ee hojjetaa, du'a isaarra yeroo dheeraa tajaajilaa turan. Waaqayyo garuu guyyaa du'a isaanii, guyyaa badiisa isaanii, kan abbaa isaanii Eelii, kan obbolaan lamaanii gaaf tokkoof isaanii godhe. Waaqayyoon ka'u malee, waaqayyo kaanaan badiisa guddaatu jira. Waaqayyoon ka'u malee hin ariifatu malee, waaqayyo kaanaan waan baay'eetu ta'a. Bara jiraattu keessatti nama baduuf ka'e irraa of eeggadhu. Namni baduuf ka'e amaloota akkasii qaba. Waaqayyo mana isaa keessatti si hambifatu. Obboleessa koo obboleettii koo bara jiraattu keessa ogummaatti nama baduuf ka'e adda baaftee baruu dandeessu waaqayyo siif haa kennu. Bakka garaagaraa teessanii dubbii kana dhaggeeffataa kan turtan waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Arras dubbii kana isinitti dubbataa kan ture obboleessa keessan Galataa Dhinsaati. Obboleessi koo na duukaa ture ogeessi kaameraa Efreem Dirribaati. Waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisu. Nagaan turaa. Shaaloom.